hooggansa imaammata maallaqaa isaanii yeroodhaa gara yerootti jijjiiraa dhufuu akkasumas waldhabdee daldala biyyoota addunyaa gidduutti dabalaa dhufuun diinagdee addunyaa irratti haala ulfaataa uumee ture. Bara 2024tti guddinni diinagdee addunyaa dhibbeentaa 3.3 ture. Walakkeessa bara 2025tti gara dhibbeentaa 3.2tti kan gadi bu'e yoo ta'u, kunis haalli daldala addunyaa sababa danqaa taarifaatiin laaffataa dhufuu fi godaannisni wal dhibdee biyyoota garaagaraa gidduu ture diinagdee irratti miidhaa geessisuu isaaniirraan kan ka'e ture. Yaa ta'u malee kalaqni gama teekinooloojii keessattuu karaa artificial intelligenceetiin dhufaa jiru daldala addunyaatiif haala mijataa uumuu. Bara baajata kana keessatti diinagdeen Itoophiyaa riifoormii bulchiinsa maallaqaatiin wal qabatee ce'umsa murteessaa ta'e irratti xiyyeeffachuun hojimaata hojjetamaa turee jira. Kana keessaa sharafni maallaqa biyya alaa gabaan akka murtaa'u taasisuun, seerota ittiin bulmaata baankotaa hammayyeessuun, seektara baankii daldala biyya alaaf banuu fi gabaan seekuritii Itoophiyaa hojii jalqabuun akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa fi keessummoota keenya, barri baajataa 2024-25 baankiin keenya milkiiwwan jajjaboo ta'an galmeessuun akka biyyaattii fi idil addunyaatti beekamtii garaagaraa bara itti argate. Kanaanis baankota Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf sadarkaa 93ffaa qabachuun baankota gurguddoo Afrikaa 100 keessa galuu dandeenyee jirra. Dabalataanis industirii maayikiroo fi xixiqqaa liqiin humneessuu wal qabatee sochii taasifneen akka idil addunyaatti Global SME Finance Award Winner bara kanaa ta'uun International Financial Corporation irraa badhaasa fudhanneerra. Gama biraatiin guddinni baankii keenyaa haalawwan cimsuuf walitti dhufeenya dhaabbilee gurguddoo biyya keessaa fi biyyoota alaa waliin taasisuun tajaajila baankii ammayyaawaa ta'ee fi egeree hawaasa keenyaa tumsuu uumuun danda'ameera. Akkasumas haala qabatamaa amma irra jirruu fi egeree baankii keenyaa akeekuu giddugaleessa gochuun tarsimoo yookaan istiraatejii haaraa qopheessinee hojiirra oolchinee jirra. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa fi keessummoota keenya, bara baajata kana kabaja waggaa 20ffaa baankii keenyaa sababeeffachuun mata duree piroojeektoota 20 kabaja waggaa 20ffaaf jedhuun piroojeektoota garaagaraa 20 adda baasuun adeemsa baankiin keenya keessa darbe bu'aawwan qabatamaa hawaasaaf buuse gadi fageenyaan mul'isuu fi bu'aa ba'ii waggoottan 12 darbaniif sadarkaa baankiin keenya amma irra ga'e agarsiisuun danda'amee jira. Sirni kabajaa kun miira gammachuun kan guutamee fi qophiilee hawwatoo adda addaa kan dabalame yoo ta'u, qondaaltonni mootummaa, abbootiin qabeenyaa, maamiloota, hojjetootaa fi qooda fudhattoonni guddina baankii keenya keessatti gahee olaanaa qaban walitti qabee ture. Kabajni ayyaana waggaa 20ffaa kun baankiin keenya itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuuf kutannoo duubatti hin deebine akka qabuu fi seektara faayinaansii biyya keenyaa keessatti gahee olaanaa inni qabu ifatti mul'isuun danda'amee jira. Sochii taasifame kanaan baankiin keenya ol kaawwannaa maallaqa armaan dura akka biyyaatti baankota dhuunfaan galmaa'ee hin beekne birrii biliyoona 25.3 ji'a tokko keessatti walitti qabuu danda'ameera. Kanaanis baankiin keenya
rakkoo gama hanqina maallaqaatiin likiiditii wal qabatee jiru dhaabbatummaadhaan furuu bira darbee guddina saffisaa baankiin qabatee deemaa jiruuf bu'uura cimaa kaa'uun danda'amee jira. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa fi keessummoota keenya. Bara baajata 2024-25 baankii keenya roga hundaan guddina agarsiisaa kan ture yoo ta'u, kunis agarsiiftuuwwan gurguddoon armaan gaditti ibsamuu ni danda'a. Gama maamila horachuutiin bara baajata 2024-25 tti baankiin keenya maamila haaraa miliyoona 1.42 kan horate yoo ta'u, kana keessaa maamiltoonni miliyoona 1 ta'an tajaajila baankii idilee kan fayyadaman yoo ta'u, maamiltoonni 400,000 fi 20,000 ta'an ammoo tajaajila baankii dhalarraa bilisaa kan fayyadaman ga'uu danda'ee jira. Kana keessaa dhibbeentaan 72 tajaajila baankii idilee kan fayyadaman yoo ta'u, dhibbeentaan 28 ammoo maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa bilisaa fayyadamanidha. Kana keessaa kenniinsi tajaajila liqii dijitaalawaa michuu daran cimsuun guddina olaanaa galmeessisuu danda'eera. Kanaanis ministeerri muummee biyya keenyaa dabalatee aangoonni mootummaa garaagaraa irraa beekamtii guddaa argatee jira. Bara baajata kana keessa qofa maamiltoota michuu haaraa 200,000 fi 93.86 horachuu danda'eera. Dabalataan herregni liqii miliyoona 1.48 bara kana kan baname yoo ta'u, liqii waliigalaa qarshii biliyoona 21.76 ol liqeessuun danda'amee jira. Liqeeffattoonni kanneen keessaa dhibbeentaan 54 dubartoota yoo ta'an, dhibbeentaan 79 dargaggootaaf kan kennamedha. Tajaajila kooppeey e-birrii fi teeknooloojii moobaayilaa ilaalchisee tajaajilli baankii karaa moobaayilaa kooppeey e-birriidhaan kennamuun bara baajata 2024-25 tti fayyadamtoota haaraa miliyoona 3.4 ol horachuun kan danda'ame yoo ta'u, daldaltoonni haaraan 47.57 fi bakka bu'oonni baankii yookaan eejantis haaraan 4,009 ta'an tajaajila kanatti makamanii jiru. Walumaa galatti lakkoofsi herrega fayyadamtoota kooppeey e-birrii miliyoona 17.83 daldaltoonni akkasumas 207 marchant fi bakka bu'oonni 36.4 ga'eera. Gama tajaajila koo-aap fi koo-aap alhudaa wal qabatee bara baajata kana maamiltoota 100,000 fi 17.9 ol fi daldaltoonni 200,000 fi daldaltoonni 223 horachuun kan danda'ame yoo ta'u, lakkoofsi daddabarsa maallaqaa toora teeknooloojii kanaan taasifame 200,000 fi 96 ta'ee waliigalatti qarshii miliyoona 10,000 ol gama kanaan sochooseera. Tajaajila ATM maallaqa galchuu fi baasuu dandeessisuun wal qabatee bara baajata 2024-25 maashinoonni maallaqa galchuu fi baasuu dandeessisan ammayyaawaan 600 raabsuun hojiirra oolanii jiru. Waldaaleen hojii gamtaa 993 fi yuuniyoonni 52 tajaajila kanatti fayyadamaa ta'aniiru. Akkasumas waldaaleen liqiif qusannoo dabalatee waldaalee 55 ta'an tajaajila saakoo link jedhamuun qabiinsa herrega isaanii hammayyeessuun danda'amee jira. Kanaanis akka baankitti walitti qabiinsa maallaqa birrii miliyoona 270 ol walitti qabuun danda'amee jira. Dabalataan
bara baajata 2024-25 baankiin iddoowwan murteessoo ta'an torbatti dameelee haaraa kan bane yoo ta'u dameeleen 12 ta'an ammoo cufamaniiru. Walumaa galatti dhuma bara baajata 2024-25tti baay'inni dameelee baankii keenyaa 753 ga'eera. Kanneen keessaa dameeleen 577 yookaan dhibbeentaan 77 Finfinnee alatti kan argaman yoo ta'u dameeleen 176 yookaan dhibbeentaan 23 magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Dabalataan dameelee guutummaan guututti tajaajila dhalarraa bilisaa qofa kennan 43 iddoowwan garaagaraa keessatti tajaajila kennaa jiru. Tajaajila damee kennamu ammayyeessuun hojii hojjetameen dameewwan 500 caalan waraqaa malee karaa dijitaalawaa ta'een tajaajila akka kennan taasisuun danda'ameera. Gaba qabeenya waliigalaa olkaawwannaa kaapitaalaa fi bu'aan walqabatee olkaawwannaa waliigalaa yookaan total deposit bara baajata 2024-25 baankiin keenya olkaawwannaa dabalataa birrii biliyoona 58.4 walitti qabuun karoora waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu raawwii dhibbeentaa 121 galmeessisuu danda'ameera. Raawwiin kun seenaa baankii keenya keessatti isa guddaadha. Kanaanis olkaawwannaa waliigalaa baankiin keenya qabu waggaa tokko keessatti dhibbeentaa 50 guddisuun danda'amee jira. Dhuma waxabajjii 30 bara 2025tti olkaawwannaa waliigalaa baankii keenyaa qarshii biliyoona 100 fi biliyoona 75.2 qaqqabee jira. Gama tajaajila baankii dhalarraa bilisaatiin bara baajataa kanatti olkaawwannaan dabalataa birrii biliyoona 8.5 walitti qabame yoo ta'u karoora wal bira qabamee yoo ilaalamu raawwii dhibbeentaa 108 galmeessisuun danda'ameera. Gama kanaanis waggaa tokko keessatti dhibbeentaa 46 kuufama qusannaa gama kanaan jiru guddisuun danda'amee jira. Waliigalatti olkaawwannaan dhalarraa bilisaa akka baankitti birrii biliyoona 27.25 kan ga'e yoo ta'u qoonni inni olkaawwannaa waliigalaa irraa qabu dhibbeentaa 16 gahee jira. Argama sharafa biyya alaa waan alaa wal qabatee baankiin keenya bara baajata 2024-25tti doolaara miliyoona 414.89 argachuun karoora qabame keessaa dhibbeentaa 81.4 milkeessuun danda'ameera. Argamni sharafa biyya alaa kun bara baajata darbe wajjin wal bira yoo qabamee ilaalamu dhibbeentaa 61 guddatee jira. Kennaa fi sassaabbii liqii bara baajata xumurame kanatti liqii haaraan birrii biliyoona 24.85 kan kenname yoo ta'u kuufamni liqii baankii keenyaa birrii biliyoona 117.3 gaheera. Kunis bara baajata darbeerraa guddina dhibbeentaa 19.8 agarsiiseera. Gama sassaabbii liqiin wal qabatees raawwii guddaan galmaa'eera. Bara baajataa 2024-25tti birrii biliyoona 19.9 sassaabuuf karoorfamee birrii biliyoona 29 funaanuun danda'amee jira. Sababa kanaan hanga liqii rakkoo keessa jiru yookaan non performing loan gara dhibbeentaa 4.9tti gadi hir'isuun danda'amee jira. Kunis dhibbeentaa liqii rakkoo keessa jiru baankii biyyoolessaa kaa'een gadidha.
Faayinaansii dhalarraa bilisaa ilaalchisee bara baajata 2024-25tti faayinaansiin qarshii biliyoona 1.78 kan kenname yoo ta'u, waliigala faayinaansii seektara kanaa qarshii biliyoona 15.8 ga'eera. Kunis liqii baankiin keenya akka waliigalaatti kenne keessaa dhibbeentaa 14 qabata. Gama kanaan baankiin keenya baankota dhuunfaa biyya keenya keessa jiran keessaa sadarkaa dursaa qabatee itti fufsiisuu danda'ee jira. Qabeenya waliigalaa yookaan total asset xumura bara baajata 2024-25tti qabeenyi waliigalaa yookaan total asset baankiin keenya horate birrii biliyoona 197.4 qaqqabee jira. Raawwiin gama kanaan jiru isa bara darbe waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu qabeenyi waliigalaa baankii keenyaa waggaa tokko keessatti guddina birrii biliyoona 51.7 yookaan dhibbeentaa 41 agarsiiseera. Guddina kaapitaalaa bara baajata 2024-25 kaapitaal dabalataa birrii miliyoona 474 walitti qabuun kaapitaalli aksiyoona kaffalame birrii biliyoona 11.86 ga'eera. Kaapitaala waliigalaa baankii keenyaa xumura bara baajataa kanatti birrii biliyoona 17.5 ga'eera. Galii fi bu'aa bara baajata 2024-25 galii waliigalaa baankii keenyaa birrii biliyoona 20.1 yommuu ta'u, baasiin waliigalaa ammoo birrii biliyoona 18.3 ta'eera. Haaluma kanaan xumura bara baajataa kanatti baankiin keenya bu'aa gibira duraa qarshii biliyoona 2.6 argachuu danda'ee jira. Galiin baankii tajaajila dhalarraa bilisaa wal qabatee bara baajata 2024-25tti galiin birrii biliyoona 1 kan argame yoo ta'u, baasiin gama kanaan ba'e qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 78 ta'a. Walumaa galatti tajaajila baankii dhalarraa bilisaa irraa bu'aan gibira duraa birrii miliyoona 800 fi miliyoona 21.6 argamee jira. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa fi keessummoota keenya, gama qabeenya dhaabbataa horachuun baankiin keenya gamoo diistiriiktii Adaamaa akka magaalaa Adaamaatti isa guddaa fi ammayyaawaa ta'e bara darbee ijaarsi isaa jalqabamee saffisaan hojjetamaa jira. Gamoon tajaajila hundaaf oolu magaalaa Harar keessatti ijaaramaa jirus yeroo ammaa hojiin xumura ijaarsaa hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, bara baajata keessa jiru kana xumuramee tajaajilaaf ni oola jedhamee karoorfamee jira. Dabalataan gamoo guddicha handhuura magaalaa Finfinnee lafa hektaara 3 ol irratti ijaaruuf hojiin diizaayinii gara xumuramuu irra kan ga'e yoo ta'u, ijaarsi bu'uuraa bara baajataa kana keessatti jalqabsiisuuf haaldureen xumuramee jira. Gamoo kanaan wal qabatee laga lafa keenya qaxxaamuree darbu karoora magaalaa sulula misoomsuun wal qabsiisuun birrii miliyoona 300 fi miliyoona 80 ol baasuun kan misoomsine yoo ta'u, hojii keenya kanaan badhaasa addaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee irraa fudhanneerra. Dhimmoota boordii fi bulchiinsaa ilaalchisee bara baajataa kanatti boordiin daayireektarootaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa fi ga'umsa kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffachuun gahee isaa bahachaa tureera. Boordiin walga'iiwwan idilee 13 fi walga'ii hatattamaa 2 taa'uun murteewwan kallattii tarsimoo baankichaaf barbaachisaa ta'an dabarsee jira. Bara baajata 2024-25tti
kaffaltiin miseensota boordii taasifame. Durgoo 6 haaluma yaa'ii waliigalaa abbootii aksiyoonaa 20ffaa irratti murtaa'ee tureen durgoon 6 miseensota boordii tokkoon isaaniif birriin 10,000 walumaagalatti qarshii miliyoona 1.29 kaffalamee jira. Kaffaltiin waggaa miseensota boordii bu'aa barichaa irraa bu'uun qajeelfama baankii biyyoolessaa Itoophiyaa fi murtee yaa'ii waliigalaatiin kan taasifamu waan ta'eef gibira dura tokkoon miseensota boordiitiif qarshiin 100 fi 50 akka hirmaannaa isaaniitiin kaffalamuuf yaadni murtii kan dhiyaate waan ta'eef haala murtii yaa'ii waliigalaa kanaan kan raawwatamu ta'a. Kunis maallaqaan waliigalatti miliyoona 1 fi 560 ta'a. Bara baajata 2024-25tti liqii haaraan miseensota boordiif kenname kan hin jirre yoo ta'u, adeemsi deebisuu liqiiwwan kana dura kennamanis haala gaariirra akka jiru hubatameera. Kana malee xalayaan wabii yookaan letter of guarantee miseensota boordiif bara kana kenname kan hin jirre ta'uun isaas hubatameera. Mindaa faayidaa fi liqii hojii gaggeessaa olaanaa baankii keenyaaf laatame. Bara baajata 2024-25tti hojii gaggeessaa olaanaa baankii keenyaaf mindaa fi kaffaltiin bakka bu'iinsaa waggaatti gibira dura birrii miliyoona 10.6 kaffalameefii jira. Bara baajataa kana keessa liqiin haaraan kennameef kan hin jirre yoo ta'u, liqii kana dura fudhatan kaffaltiin isaa haala gaarii irra akka jiru hubatamee jira. Kana malees xalayaan wabii yookaan letter of guarantee akka hin kennamneef ta'uun hubatamee jira. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa fi keessummoota keenya. Guddinni baankii keenyaa bara baajata kana keessa argamee fi raawwii gurguddoon galmaa'an ciminaan akka itti fufan cimsinee kan hojjennu ta'uusaa ibsaa. Hojiiwwan gara fuulduraatti xiyyeeffannoon gama baankii keenyaan hojjetamaa jiranii fi karoorfaman keessaa muraasa akkaataa armaan gaditti kaasuun barbaada. Tokkoffaa, guddina ariifachiisaa keessa jiru daran itti fufsiisuuf jijjiirama seerota baankiin walqabatee jiru dandamachuu fi dorgommii gama kanaan jiru keessatti mo'ataa ta'anii bahuuf kaapitaala baankii guddisuun murteessaa waan ta'eef hojiin gama kanaan hojjetamu daran cimee itti fufuu qaba. Keessumattuu kaapitaala baankichaa guddisuuf abbootiin aksiyoonaa, boordiin daayirektarootaa fi hoggansi akkasumas hojjetoonni baankii keenyaa hundi gahee mataa isaanii akka bahanii fi tumsa barbaachisaa ta'e akka gootan isin hubachiisuun barbaada. Lammaffaa, imala dinagdeen addunyaa gara teeknooloojiitti taasisaa jiru bu'uura gochuun tarsimoo teeknooloojii fayyadamuun dhaqqabamummaa tajaajila faayinaansii hawaasa keenya bal'aa bira akka ga'u xiyyeeffannoon ni hojjenna. Sadaffaa, bu'aa waliigalaa bara baajata darbe argame baankiin keenya rakkoo kana dura keessa ture dandamatee ba'uuf isaan walqabatee akka ta'e beekamaadha. Haa ta'u malee dantaa abbootii aksiyoonaa guddisuuf qusannoo baasii irratti xiyyeeffachuun fi madda galii babal'isuun bu'aa baankii keenyaa daran fooyyessuuf ni hojjenna. Qabeenya dhaabbata horachuuf sochiin baankii keenyaa taasisaa jiru jajjabeessaa ta'uun ni hubatama. Haa ta'u malee hojiilee jalqabamaniin saffisaan xumuranii gara hojiitti galchuuf hoggansa piroojeektiitiif xiyyeeffannoo kennuun ni hojjetama. Humna namaa, beekumsa, gahumsaaf dandeettii guddina baankii keenyaa fi jijjiirama seektara faayinaansii keessaa
keessa jirruun wal madaalu horachuu irratti xiyyeeffannoon ni hojjenna. Xumura irratti boordii daayireektorootaa bakka bu'uun maamiloota baankii biyyoolessa Itoophiyaa fi qooda fudhattoota biroo galma gahinsa karooraa fi milkaa'ina baankii keenyaa gumaachan hunda galateeffachuun barbaada. Dabalataan hoggansaa fi hojjetoota baankii keenyaa nuffii malee dhama'anii fi miira aantummaan hojjetanii beekamtii guddaa kennuun barbaada. Akkasumas carraa kanaan fayyadamuun miseensota boordii baankii keenyaa hundi kutannoo isaan qabaniif dinqisiifannaa koo abbootii aksiyoonaa fuulduratti ibsuun barbaada. Dhumarratti maamiloonni baankii keenyaa fi qooda fudhattoonni hundi baankii biyyoolessa Itoophiyaa dabalatee imala jijjiirama baankii keenyaa akka tumsan kabajaan gaafadha. Addatti abbootiin aksiyoonaa, hoggansii fi hojjetoonni baankii jijjiiramaa fi guddina baankii eegalame galmaan ga'uuf kutannoo fi miira itti gaafatamummaa guddaadhaan akka hojjettan ergaa koo dabarsuun barbaada. Barri hojii amma keessa jirru kunis bara milkii fi bara bu'aa guddaa itti galmeessisnu nuuf haa ta'u jechaa gabaasa koo asirrattiin xumuraa. Galatoomaa, horaa bulaa, deebanaa.